Jirtuu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya Adoollessa 27 hangafoota oduu. Jiraattonni Oromoo magaalaa Jibuutii keessa jiraatan imimmaanii fi duutii ilmaan Oromoo irraa hin dhaabbanne. Baalee madda walaabuutti weerara humna addaa poolisii Sumaaleetiin lubbuun nama darbeetii jira. Ani oduu wajjin Siraay Sabaatii amma oduu bal'inaan. Jiraattonni Oromoo magaalaa Jibuutii keessa jiraatan rakkoo hamaaf saaxilamneetii jirra jedhu. Bal'inna oduu kanaa kan qindeesse Jaatanii Abdiiti. Jibuutittis lammiileen biyya keenyaa rakkoo hamaaf saaxilamaa jiraachuun dhagahamee jira. Jiraattonni Oromoo magaalaa Jibuutii keessa jiran rakkoo hamaaf saaxilamnee jirra jedhu. Akkuma kana dura ilmaan Oromoo mootummaa naannoo Sumaalee keessa jiraatan irratti miidhaan qaqqabaa ture ammas biyya ollaa teenyaa kan taate Jibuutitti rakkooleen garaagaraa ilmaan Oromoo jireenya baqaatiin biyya san keessa jiraatan irratti qaqqabaa jiraachuun dhagahamee jira. Barruun namoota Jibuutitti dararamaa jiran irraa dhufe tokko akkana jedha. Jibuutitti miidhaa hamtu nurra gahaa jira. Ilmaan Oromoo magaalaa Jibuutii keessa jirru reebichaa fi ajjechaan nurratti raawwatamaa jira. Guyyoota 5 mana keessaa gad bahuu hin dandeenye. Namni gad bahes dhiigaan manatti ol deebi'aa jira. Daa'imman dubartoota hunduma keenya irratti reebichi gaggeeffamaa jira. Hayyoonni keenya nuuf iyyaa. Embaasiin Itoophiyaa tanas jirtus homaa nuuf gochuu hin dandeenye. Poolisiin biyyattiitis nuuf dirmachuu hin jiran. Kanaaf dhumaa jirra. Adaraa sagalee nuuf taha. Mootummaa biyya keenyaa nageenyi keenya akka nuuf kabajamu yookiin gara biyyaa akka nu deebisu haala nuuf haa mijeessu jechuun dubbatanii jiru. Onuma wal fakkaatuun imaltoonni seeraan alaa lakkoofsaan 185 ol ta'an gara biyya Arabaa imalaa osoo jiranii magaalaa Jibuutitti qabamuun gara biyyaa deebifamanii jiru. Jijjiiramni siyaasaa fi aangoo biyya keenya keessatti dhufe haala hedduu jijjiirus du'aa fi imimmaan Oromoo qorsuu fi jijjiiruu hin dandeenye. Muummeen ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad akka aangoo qabataniin tarkaanfiilee firaa fi diinallee afaan qabachiise fudhatuun jijjiirama siyaasaa biyyattii fi diigamiinsa biyyattii oolchaniitii jiru. Gama biraatiin ammoo dhiigaa fi imimmaan ilmaan Oromoo akkuma dhangala'eetti itti fufeetii jira. Weerara humni addaa Itiyoo Sumaaleen godinaalee Oromiyaa daangaa irra jiran irratti baneen uummata miiliyoona 1 ol buqqisee badeetti gatus har'as weeraraa fi saamichi nurraa hin dhaabbanne. Ji'ootuma darban keessa ilmaan Oromoo Cinaaqsan keessatti ibiddaan maatii fi qabeenya waliin kan gubatan yaadannoo yeroo dhiyooti. Mootummaan federaalaa fi naannootis osoo humna weerara kanaa dhaabuu qabu osoo hin dhaabin du'a ilmaan Oromoo fi haadha Oromoo callisee ilaaluun filateetii jira. Oromoon kan qabsaa'aa tureef mirgaa fi hiree ofii kabachiifachuu fi malee diinaan dhumuu fi miti. Dhumaatiin daangaa irratti uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru admaleedha. Adoolessa 26 bara 2018 lola tasa ergamtoota abdiilleetiin uummata aanaa Cinaaqsan irratti banameen ilmi Oromoo tokko yoo wareegamu namoonni biroo 2 madaa'aniitii jiru. Dargaggoon wareegame Abdii Isee kan jedhamu yoo ta'u kan madaa'an ammoo Awwal Idris Ahmadii fi Hasan Habib Hussein akka ta'an gabaafameetii jira. Oduma wal fakkaatuun Adoolessa 25 bara 2018 baha Harargee Wadaayitti milishaan mootummaa tokko dargaggoota 2 meeshaa guutuu hidhatee itti seenuun mana isaanii keessatti ajjechaa suukaneessaa irratti raawwateetii jira. Milishaan maqaan isaa Kadiir Abrahaam jedhamu dargaggoota maqaan isaanii Hangaasaa Suufii fi Jamaal Ibrahim battalumatti wareegeetii jira. Poolisii Oromiyaa tokkoo fi namoonni biroo 2 madaa'aniitii jiru. Godina Qeellam Wallaggaattis humnoonni addaa mootummaa naannoo Oromiyaa dubartii ulfaaf ciniinsifattee gara hospitaalaa deemaa jirtu irratti ajjechaa suukaneessaa akka raawwatan gabaasa keenya darbe keessatti gabaasneetiin jirra. Godina Baalee madda walaabuutti weerara humna addaa poolisii Sumaaleetiin lubbuun namaa darbeetii jira. Bal'inna oduu kanaa kan qindeesse Jaatanii Abdiiti. Godina Baalee aanaa madda walaabuu ganda maddaa iddoo Qarsaa jedhamutti loltuun liyyuu poolisii nama maqaan isaa Adam Muhammad Halloo jedhamu gaafa Adoolessa 26 2018 iddoo inni loon tikfatutti rasaasaan rukutuun lubbuu isaa galaafattee jirti.
Baruma kana keessa daangaa Oromiyaa godina Baalee aanaa madda walaabuu ganda maddaa fi odaa boojjii jedhamutti namootni liyyuu poolisiin mootummaa naannoo Somaaliitiin wareegaman lakkoofsaan 18 kan tahan yoo ta'u hedduun isaaniis madaa'uun ni yaadatama. Uummanni aanaa madda walaabuu aarsaa hin mallee fi wareegama qaqqaalii guyyaan ji'aan waggaan lafa seenaa qabeetti madda walaabuu irratti kafalaa jiru. Torbeelema darban kana keessattis aanaa madda walaabuu ganda maddaa iddoowwan dirree luuccaa sammuu fi maddallee jedhamutti lubbuun namoota badeetii jira. Kana malees ajjechaan suukanneessaan kun Oromoota ganda maddaa fi odaa boojjii irratti akkuma itti fufetti jira. Kanaafuu mootummaan naannoo Oromiyaa fi dhimmi nageenyaa daangaa xiyyeeffannoo itti kennuun furmaata waaraa fiduu qaba jedhu jiraattonni aanichaa. Buqqaatota 100,000 fi 20,000 ol kan ta'an qa'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaanii gammoojjii Baalee keessatti rakkachaa kan jiraniif mootummaan xiyyeeffannaa kennee hojjechuu qaba jedha. Gabaasni kan dhimmoota kominikeeshinii aanaa madda walaabuuti. Jiraattonni godina Baalee magaalaa Goobbaa fi magaalaa Roobee walitti bu'iinsa torbee darbee sababa dhaabensa siidaa Haajii Adam Saaddootiin uumame irratti tokkummaadhaan walii galanii jiru. Jiraattonni magaalaa Goobbaa har'a galma bulchiinsa magaalaa Goobbaatti kiristaanaa fi muslima osoo hin jedhin Oromoon tokkummaadhaan diina isaa fuuldura dhaabbachuu qabaa fi nageenya naannoo isaa akka eegu irratti walii galamee jira. Oduma wal fakkaatuun jiraattonni magaalaa Roobeetis galma abbaa gadaatti waadaa waliif seenaniitii jiru. Nuti ilmaan abbaa tokkooti, amantiin gargar hin baanu, Oromoon amantii fedhe hordofuu danda'a, garuu qabeenyi nu walitti qabnu Oromummaa kenna jedhuun waadaa Oromummaa waliif seenaniitii jiru. Oduu biraatiin ammootu hayyuu fi xiinxallaa siyaasaa Oromoo obbo Jawaar Mohammad gara biyya abbaa isaa galuuf qophaa'uu isaatiin wal qabatee dargaggoonni hedduun isa simachuudhaaf godina Baalee magaalota garaagaraa irraa kiiloomeetira 400 ol qaxxaamuruun gara handhuura magaalaa Finfinneetti imalaa jiru. Kanumaan wal qabatee Adoolessa 25 bara 2018 dargaggoonni 15 fi shamarreen takka magaalaa Roobee irraa ka'uun imala isaanii eegalaniitii jiru. Haaluma wal fakkaatuun guyyaa har'aas dargaggoonni 7 magaalaa Dambal irraa ka'uudhaan xiinxallaa siyaasaa fi daayirektarii Oromiyaa miidiyaa neetworkii simachuudhaaf lukaan gara handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinneetti imalaa jiru. Akeekni imala isaanii Jawaar Mohammad yeroo dukkanaa san keessatti miidiyaa hayyoota isaa wajjin ijaaruudhaan dukkana keessaa nu baase warra akka bineensaatti nama nyaatu nurraa lafa kaa'ee jira. Kanaaf kun isatti xiqqaata. Osoo galaanni nu jidduu jiraachuu baate deemnee lukaan Minisootatti itti dhaqne isa simanna jechuun kabajaa fi jaalala hayyicha Oromootiif qaban agarsiisaniitii jiru. Dargaggoota Oromoo godina Baalee irraa ka'anii gara Finfinnee imalaa jiraniif imalli keessan imala gaarii haa ta'u, seenaan galmee seenaa irratti isin qabata jechuun dhaamsa isaanii isiniif jajjabeessina. Ani oduu wajjin Siraa Sabaati kan na wajjin ture Jaatan Abdiitii ogeessi teeknikaa Kenna Jundee Bashiir. Oduun nuti har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Hamma oduu biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii. Akkam jirtu kabajamtoota dhageeffattoota keenya Adoolessa 27 bara 2000